namni nu godhu duriyee ni ta'e tun ta'e callisee akka nama quban qabne naalee dheengatti dawaa jallee turan naaffinne dawaa मैं आपको कहता है नंबर रैसे कमाल मार कर हालत हो फिर गिटार आना फिर किन तैसा भी मार रहा kanaafuu ani waa'ee Yusuf quballee qabu qabachuuleen barbaadu nalleen gaafatina amma boodallee gaafatina akkana gaafatanii leen barbaadu. Kabaqaa ganii ajjeesanii yoo saalu. Sanii ndubna jamdiyaa no warbeetani. Namdiyaa. Kami namdiyaa? Namdiyaa. Beeku. Hin beeku. Ayi sin orko qabdan. Walquban qabu. Walquban. Ni beektaa jille? Sin beekaa walquban qabnu. Ayye. Bara wannan kisa na gare. Amjalle. Walquban qabnu handiyaa hin beekaa. Ni beektaa orko qabdan dadis. Laa. Amma dhugaa dubbanaan. Walquban qabnu. Isin nagaa noo waan Nagaa waan jiwa. Naraa bu duwwaa si dhaabatan. Ana moota fayyadee maaliif jeega? Mucaan kun miskiina beektaa. Ni jeega nagaa. Ni jeega jira. Dura nagaa. Ayye sida. miskiinummaan isaa isinuu wayiif deemsa waan biraa sharikummaa eeggatala san yeroo qabaatan kan dhiyaatu badin sanuu maal walitti godhaniyaadhaan Yusufii fi Hamdiyaan maal jettanii waan biraa maal kana jaalattee hinaaf yoona yeroo walloonii waliin beeki Oke, yoon kalau ini nanti antara kau sudah saya. Hinaaf amina wallootee waan jaalattee Kamu dia kesini kis ya, anak kakak sini, aku jadi nunggu. Anak awak, anaknya kata kita mana siapa mana? Lakunya aku dah punya mana sah? Hamdiyaan isaa walitti asli isaanii nan chillee nallee gaafatina waan beekan waa'ee Ayo. Simali namni Anda kiki bicara rabe, bukan terabe. Amma kan kondisi nanti nama berbeda gini sini, bukan nanti lagi ini, ambil berarti kamu lagi ini. Kondisi nanti aku bak, uang acil ini dapat cara bahasa ini, acil ini badai ini. Sani sudah nih di sini sani mama sih mungkin sudah kan nama kita ketiba menutup. Bapak cuma kecil cara makin. nama keessan badan barbaadii naannoo nama hamaa yookaan dhiisaa waan barbaadu. Amma kana beeka namni ofii kana ajaa'iba namni gurraan ni mura. Hin muru. Kanaaf Rahmaan yoo sirraa barbaadnu asillee dhaaduu isaa isaanii qabda. Dhaadatti jirta jedhanii. laa duraan ani dhaaduu isaa eega waan san dhagaye dhugaa itti aaree jira manguddoon jidduu teettee fixxee jirti garuu amma isin tuna aarsaa jira maaliif na aarsaa jirta yoo jettan na gaafachuun keessan tokko faana aarsa tamaan ammallee haasa'u keessan keessatti akka waan ani inni dhabamuu isaa an keessa jiru yookaan an quba qabu wayiifitti akkas gizee jettan kunillee na aarsaa mumkinaanii nuti amma jakkiisanii hin qabnu dhugaan sitti maama achirree dhugaa fayyadamni akka gaafuu inni bahee dhugaan sun addaan nu baasitti nutillee shakkii irraa qabna. isin saalfattanii nama akkanaa nama siirii dalagu nama kana dalagu maal jettanii barbaadanii maal jettanii nama gaafattanii anayyuu akkana narra dalageesin jedhaa jira afaafanii na gaafattan Atama ini dalage dhiisee san hojii isaa rabbitti gaafata qabu kalaasan Rabbi jireenyaa nama laamshitee manaa imimmaan bahu jirti harkaa fi luka deebisee eenyu jaalatti maa akkas godhan talasaa eenyu gaafatan bo isi akkas godhe eenyu gaafatan san bo Ridwaan akkasiin deengette illeen gaafatan isi akkas godhe ana jaabbitee tikkatinaan jettu dawaamataati hoo naan jedhee maaliif waan akkasiin amma rakkoo argayu amma kana rakkoo argayu bakka jiru si Yusuf rakkoo sirii dalagan sirii si dalagaa jiru ka ofirraa sirii itti gootee barbaadu Astaghfirullah azim inna lillahi wa adama inna ilaihi raji'un kana isin amma kan walbahee asirii dalagaa ofii jedhee dubbate maa mormi Anwar tidak bodoh mungkin memberi aja menjana kau ni juga ayah tidak ini seperti jarak dia nama waktu aku berbatu Abboon nuti sutura isaa jecha nama tumnee akka harkaan godhin hin gachallis. Wallahi azim mucaa kana gachiibsee tumee dhufee biyya. nama tak kemudian Garuu immoo gurbaan nama kabajaa qabu miti dantaa isaati fedhu qilee fedhanii taa'ana galiin waan nu deeqa hin jiru. Yoo firummaa akka qabaate deemtee barbaadachuu dandeessa. Nuti immoo waa'ee isaa keessaa nu baasu. Mia nawa, ya, mungkin nama kubat kita benar.
kadna makina katiba nu beka Ayam formaat aja. format ni jiru Formaat itu. ayera mane nakane tem Ya. tani nakara sada anno gafatu barbar sada amma jika makan den nani gunule amma miji jara ero ero bin jinja juratan tentang bahkan kenapa orang jika aku belajar mang bandel mang tu ni dah faham dia sini je wani jika aku barbar kan aku pun mama jara kasih kabar Uya jasuma sanile na tile moto kan gunung kita gule uya sanile tinggal tapi juratu sigara tu baru ke sansemarra pada orang senang taruh panama karena Muhammad Buya isini anu ni barusan yo luka betul ko kap dah ini barusan sibil bile oli bisan ni betan Yusuf sibil bile bil bile wa singkap dari Guse san na dufe. kita udah gese Na dufe. Bire dufe. Na dukkuba. Mata na dukkuba. Dawa ta pa. Kini na bi gede na dawa wan kana dawa na ngide wan san fide dufa yusi la so kana bige. Fide ndis ne mena dise be gudun pa bakasa diwan gudun pa me jiru to ko ana ka biye wi. Na fide to ko an ne jibat abati lugi. To ko mo to la ke kanati mata bi baraka na ndi. Ini nanti. Nada se te api do de kuno isinem go bajiti. Akasitti ubitingone ne alhamdulillah rabbil alamin. Ana sidor ke mara anti batama wa Yusuf je do ina avanti. Tamam goranne anche ni mo be ko fa war mo tete mo rabbi no yese. Egari dawa sanno fude gize. Ni aku betul ke awak No berarti fide bar wan servisi suta war ridwan wan la fajiru bitan ko latini kan manjalisi. Akasitti dawa sama boleh meta boleh. Nama biraga fide dawa mun kamali su jede gafatte jennan dawa mun kasiri tiya ka sejala dim jo kina ka sejala hafne yo kina ka ajeji samale atina biraga nayam ana magodu dawa samba gambo latini be gafradi stena ngira yaro mo ana godu ni dende anan kala se bismillah yete mo dawa ta godu ni dende una ngira akasati kaya dise iya karena itu jasuma buya sani sini je ga tan Jarsuma walin qabanne tenne jarsuma wajiri ninu jarso tattu hayyame jarso tattu manguduma khannate hayye him fitata sinna kana jede walman anille hayye jede ni anayu inatti dawale na yame hayye jede ni walin fi mangudoro walgetene walin fitane buya jarsuma buya ngai in bade ninu fi sadi Wanda ka ke be kare akamu chao fi do si se be ka. Wanda ba ku nura egari bade buya bade san borum ta sani mal jede ni beta video warabe mucalle anat doisise wonni mamadille rabe kunjiru wonni rahmalle rabe kunjurtu mucalle anat doisise siri nille anat na makana godu jira akka amma makadata na yame fi dukana rahma fi saadalle buya to pat buya de fadde ifa bilisa gal wonni yo ci tu bidu telba di video sar bude bita vi akka rahma fi wannalle saadalle akkanatti harka fi kesse de fattu ta kan ifa bilisa tansiri dalaga siri dalaga jede fan saada dubbe Ala cumara jibbe khalas wa jalate jibbe. Jiran abdile raga wa wana nanjidu le dala tan fude jira mari gode jiri jinni kalan jalan lem fu samut ge san kaw. Itti devi ayo ede murte sujud. Garu mani garu ede ni hala kana kana ijji jan afan sa darbe kana minati mun alati abataman ege arge. Ya namara bijibu. Namara bijibu. Akamiti walin jemu dan dere sabasani nana mo am ferenle goran amma mo am dia kabiyar ka kawe cha daga yang guru ya. Tamam. Sandage sun Mama fa mo de ngate ga fa mama guduma ni dide rabat san mama guduma na mo jin kabatani mire mama gudu fi derfte mama di gattani mama nojin fa nan le walin jenne araram ne anle halisa sana gare jinnan sila isalle disen araram de tumi dawe garo mo halisa ga garte na masi wajin de mun de to ko ga garte lesh fira gara anni ti wala namni mucha kana isa tirati kana mucha kana wala be sababu mucha yo ti fi sababu isa ge ju ka mucha kana wan sanu de gode de ti na garte gitari kana mo egin hala kasi sanke sinjira ne egin na makana haja be rabbi fitu wallahi na madisi dita dunya ti ko dawe ta ma miti garu na akhira le dagade fradi se ti anu jale ko na lai beli ti jaga si belle se le jeden uli tarara meje mama buya sana ci jira mangu to ngutu raga fi mushana ko fam ti video wara bane jira wa raga ifa bilisa
Waan isaan qabu. Inni illee si barbaanne beeksisa kan bachuulee si gaafa narfaa taatille galatoomi. Maama dileetu mootu an guyyaa sanuma achi jiraattu dhagaa manguddoo fi sima akkuma meeqaateetu kana si qabatee jiru. Asiin deemu amma isaan si yaamne gaafatanii kan jedhu irratti sillee bilbilee yaamne achuma keessa mucaa ollee mootu akkuma itti dhageesse. Nullee shakkee gaafannaan akkaan foormisiin achillee fudhannetti harka keessa jiranii waan jedhu ramaa fi sararlee shakkii qabnaa beeku. Qabrii qabdanii mi? Waaqa namuu qabrii Harti duniyaadha boroo akka dha namoonni gaame ani ijoollee lamiin tun keessa jira rabbii mi kabeeku akka zaayiraan Maal keessa jira? waa'ee dubbii isaa takka kan irraa qabu jiru. Maal keessa jira? Intalallee hatta amdii haalee dhufiisa barbaadee isaan qabanne tamam. Ufii isaatii deemee Maammadii wajjin situ harka keessaa qabaa situ akkas na goosisee Maammadii jedhee ofiitti dhaqee akkasa ittiin qabattee wannaa isii itti fidattee nama isiitti wajjin qabattee isitu harkaa qaba amdiyaan dhibbaan dhibbatti. Bisa viidiyoon qilleensarra jira laalati maal wanni. Kanaaf anamman isin jedheef akkana saada dhugaanni kallatti malee hin jettu. Garuu dhiyeessitoonni barbaanna amma takka. Ammoon isin jennu dhaabbatni ammoon isin jennu maama atiilee ni deemta. Wanni isin jennu wanni sirra barbaadan dhugaan beeknamuyyuu silaa argama. Dhugaan ni baatee gaafsan dhugaan keessillee isaatillee kaa'amtee hootillee ni baate. Dhaba maamootu nuti laala agartee gidduu seenattillee wal shakkiin dhufte. Haga dubbii taatee gaanutti. Nuti nurra wanni wal shakkiin kan jirtu dhugaan kenna. Kan maal seeta? Namoonni si jedhe fiirii jechuudha. Akkuma inni nuwaan wajjin nyaata dhuga mire. Anuma hammeen isaa hamtuu isaan barbaadu. Hammee jechuullee nan dhageenya beekna. Rabbiin nullee sabuu mana dhaqna hin dubbanu. Akkasuma immoo isin turillee rahima qiyyaa isatti hammeen nama yaaduu miti. Takkaji inni illee akkuma jiru saayibisaatti duraanuu gaafa miidhasanuu gadhiisee mire gaafa harki isaa keessa jiruyyuu har'a immoo eega araarama isaa barbaadee maanguddoo ergatee dhiifama naa godha maanguddoo ijee maal irraa isaa barbaadee rakkoo dheesse. Sikati dhugaa gatti ofirraa akka dhugaa fakkeessitee as kun hijaawa kanaan musliima si godha immoo keessuma keetti dhugaa akka musliima. Anuma dhugumaa musliimaa nama arrabsii yoo ta'e. Maal taasisi maal? Awwa maal isaan? Nama darrabsii. Beekee Mee qattee mali. Jechuun internet keessa jira. Mbee godhee amma sana Asirra fa'a. godha. Nama kitaa Mamat.